jiraadhu ni barbaada. Garuu nama akkasa jaaladhu hin qabu. Nama dhiira argu hunda jaalachuu hin dandeenye. Nama akkasaatti jaaladhi waan hin qabaanneef dhiira hunda bira nama tokko dhiira biraa hin arge nama san keessa fuula isaatan arga. Gonkumaa isa dagachuu hin dandeenye. Akkaan cinqabuu fi akkaan boonyi hin barbaadu. Gonkumaa hin barbaadu. Anis akkasuma garuu jireenya isaadhuma jiraataa jiru gammachuun akka jiraatu nan barbaada. Yeroo guyyaa otoo hin deemin dura wal agarreeti haadha kee akka dhabduu hin barbaadu. Wanta ishiin siin jette godhe. Garuu wanta sirraa barbaadu tokko yoo jiraate yoomillee ija koo biraa akka fagaatu hin barbaadu. Ija kee ilaalaa jiraachuu nan barbaadan jedhee. Kana qofan isarraa gaafadhe ture. Innis tole naan jedhe. Anis akkasumatti fudhadhe. Garuu homaa gochuun hin danda'amu kennaa Waaqa waan ta'eef yoomillee akka gammachuun jiraatu hin barbaada. Qophii yeroo jaalalaa kanarraa akkasin waa barattan abdii qabna. Egaa namoonni jaalala keessatti yoo isheen jaalatte maatiin ishee dhiibbaa irratti geessisuu danda'u, yoo inni jaalates maatiin isaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'u. Yeroo ammaa kana egaa namoonni hedduun kan jaalatan wajjin jiraachuudhaaf dhiibbaa maatiirraan kan ka'e kan gargar ba'an namoonni hedduun jiraachuun ni maltu. Mee isinis egaa namoonni seenaa wal fakkaataa akkasii qabdan akkasumas seenaan keenya namoota birootiif barsiisaa ta'a kan jettan lakkoofsa bilbila keenyaatiin bilbiltanii of eeruu ni dandeessu. Akkasumas 8331 irratti seenaa nan qaba jettanii yoo nuuf eertan nuti bilbillee beellama isiniif ni qabna. Daawwattoota keenya egaa dhimma beet jaalala keessatti nama jaalatte kana argachuu hin dandeenye. Namni ishee jaalate kun immoo waadaa maatii isaatii galmaan ga'uudhaaf nama maatiin isaaf filanitti deemee fuudheetidha kan inni jiru. Dhimma beet immoo yeroo ammaa kana ani isa jaaladheetidha kanan hin jiru. Namni biraa ani jaaladhu hin jiru namni biraa. Kanaafuu fedhii isaaf eegee ani immoo jaalala keessatti miidhamaan jira jechaatidha kan isheen jirtu. Mee ati ofii keetiif maalan balleesse jettee ofitti murteessita? Akka kootitti maal akka balleesse nama san duuba ofiisaa qorachuu hin dandeenye. Wanta nama sanii qorachuu hin dandeenye. Innis waa'ee koo hin qoranne garuu anis garuu wanta isaa inni wanta duuba isaa hin qoranne waa'ee nama sanii beekuu hin dandeenye. Akkuma dafneef jaalala keessa seennee akkuma jaalala san keessa seennee hunda baay'ee wal jaalanne akkasis ta'e jaalala keessas taane garuu waa'ee nama sanii duuba sana ammallee hin qoranne qorachuu hin dandeenye. Asii hin jiraatu inni kophaa isaas jiraata. Biyyi isaa kan biraa waan ta'eef waa'ee isaa wanta garaagaraa dhaga'uu hin dandeenye. Namiidha kan immoo wanta badaara nagaa jedhee hin yaadne ture. Akka maatiin isaa dhiibbaa irratti geessisan akkasumas immoo kan maatiin isaa isaaf filan jalqaba yeroo wal jaalattan sitti himamu erga jaalala keessa seentanii ati jaalala qabamuu kee beekee sitti hima. Eega jaalala keessa seenee natti hima. Eega baay'ee isa jaaladhee booda innis akkasuma isa aanatu isa gaafate. Natti nimi. Abjuudhaan yoo fuudhuun isaa gare. Abjuu kootiin jechuudha. Agarraan akkana jedhee isa gaafadhee yeroo sanitti natti himuu hin barbaanne ture. Achi gaafadhee natti hime. Irra deebi'ee gaafannaan natti hime wanta akkanaa jira. Waadaa haadha kootiin qaba. Haati koo akkana naan jettee jirti. Dubartii ani si filadhu. Dubartii ani jaaladhee fuuta naan jettee jirti. Kanan qaba. Kana sitti himu baay'een sodaadhaa ture. Atis jaalala keessa seentee jirta. Anis jaalala keessa seenee jira. Baay'ee na jaalatta, baay'een si jaaladha. Sis dhabuu hin barbaadu, haadha koos dhabuu hin barbaadu. Naan jedhu. Isarratti murteessoon. Maaliif yoon jedhe wanta sana waan beekuuf jechuudha. Namni garuu mucaan kun dhugaa akka si jaalatu taanaan, dhugaa akka si barbaadu taanaan si gatee hin deemu ture naan jedhan. Dhugaa si wajjin jiraachuu kan barbaadu taanaan akka kootitti akkasittis dhugaas na fudhadhee mucaan kun dhugaa kan na jaalatu taanaan dhugaa na wajjin kan jiraatu taanaan jaalaltii amma duwwaa nama geessisaa miti. Maaliif na gatee deema kan jedhus gaafiif natti taasisamu koo keessa. Yoo akkanattis dhufu lakki mucaan kun natti himee jira sababa isaa natti himee jira. Kana jira jedhee jira waan ta'eef maafan isatti murteessa. Akka nama biraattis yeroo tokko irratti akka agareetti hunda ni jaalatu. Yoo jaalattee dhirree yeroo gabaabaafis yeroo dheeraafis namni si barbaadu jira. Akkasis ta'e garuu egaa wanta barbaade tokko dhirree yoo sirraa argatee achi si dagachuu danda'a. Kun garuu akkasii hin goone.
otuma na jaalataa jirus otuma kana beekas jiru garuu bakka deeminarraa ani siin barbaadu bakka siin jaaladhu naan jedhee ofirraa nan darbin namidhuu hin barbaanne wanta hunda oduman beeku anis isas midhuu hin barbaanne innis namidhuu hin barbaanne waan ta'eef isarratti murteessuu hin dandeenye garuu hiriyoota xiqqoo irratti dubbisee ture namni kun kan dhugaas jaalatu taanaan akka hin godhu ture naan jedhan garuu isarratti murteessu ture. Seenaa jaalala keetii kanarraa dhaamsati qabdu. Dhaamsaanii qabu namni tokko jaalala keessa wanti jaalala silaatti yaaddeen seenamu wanti tokko jaalala kanarraa na qaba jettee itti yaaddee miti kan seentu. Kanaaf dubartiinis ta'e dhiirris ta'e nama tokko jaalala jalqabamu nama san duuba isaan qorachuu waa'ee nama isaanii beekuu kan warra isaa waa'ee warra isaa duuba isaa san qorachuu beekuu nama isa sirriitti hubachuu namni kun yeroo dheeraaf na barbaada moo yeroo gabaabaaf na barbaada kan jedhu hubachuu otoo jaalala keessa gaseente bahuuf baay'ee ulfaataadha akka ofii kootitti hubadhee jechuudha. Anis seenee keessa bahuu hin dandeenyeef dubartoonni obboleewwan kootis namni biraa akkanatti akka miidhaman hin barbaadu. Dhiira tokko yoo jaalatan dura nama san qorachuu duuba isaa qorattee waa'ee warra isaa wantoota garaagaraa isa qorattee wanta nama sanii yoo beekte gabaabaas ta'eef yeroo gabaabaafis ta'e yeroo dheeraafis ta'e wanta san hubachuu dandeessa. Achi akkasumatti immoo wanta gocha gaariirra galma gaariirra gahuu dandeessa. Jaalala keessaan dhugaa gochuu dandeessa wanta gaariirra geessisuu dandeessa. Kanaaf akka kootitti dubartiinis ta'e dhiirris jaalala keessa yoo seenan wanta tokko yoo duuba isaa qoratan wanta san yoo beekan jedhanii fudhadha. Warri dhiiraas immoo of dhoksuu baatan. Of dhoksuu baatan yoo sobuu baatan dhiirris ta'e obboleewwan qabu haadha qabu dubartumarraa hubamanii otoo miidhuu baatan dubartootaan otoo miidhamuu baatan maaliif amma namni tokko bakka sana amma dhiirri sunis dubartii obboleettiin isaa bakka sana yoo taate maalitti dhaga'ama yeroo san maal gochuu danda'a maalitti dhaga'amu obboleettiin isaa sun bakka kana keessa yoo jiraatte maalitti dhaga'amu otoo sobuu baatan dubartootas miidhuu baatan jedha. Maatiif hoo maal dabarsita? Amma jaalala keetti kan gufuu ta'e akka dubbattutti maatiidha. Maatiinis ijoollee ofii akka kanatti aadaa garagaraan jira biyya garagaraa irratti jira wanta akkanaa. Kanarratti ani warraaf kan dhaamsa warri ofii ilmoo ofii silaa guddisanii jiru. San immoo wanta kanarratti kan murteessuu danda'u nama sanii. Akka kootitti warri ofii daa'imtuu ofii ilmoon ofii silaa wanta badaaraa akka seenan hin barbaadan. Wanta gaariiraa akka gahu waan barbaadaniif wanta kanarratti immoo otoo ijoollee ofii miidhuu baatan jaalala dhugaa akka argatan yoo kennuuf jaalala dhugaa akka argatan yoo barbaadan yookaan immoo bakka akka warra keetirra kan argatu tokko yoo jiraate wanta sirrii ta'e tokko sirrii jedhanii siif kennuu danda'u. Sirrii wanti kun sirrii miti ilmoo koo kanarraa akkana keessa akka seentu hin barbaadu kan jedhu malee kan nuti filanne fuudhii jechuun dogoggoraa.